abbaa taraana naa bar yooniin gale dhibbaa furnaa adabanii siin jedha kararra dhaabbataa bar ummata diinaa millaan qabne sanuu nama biroo biyyarraa fidee miti joollumachi dhalatti joolluma ummanni kun dhalee guddisee barsiiseetu ummata kana godhu jira maaliif waan itti himani sii galee waan sammutti himani diinni keessan ummata sanii ummata ijatti babaasaa ummata gartee ija diimtuu garsiisaa ummata wajjin kokkoflinaa diinni gartee kursii teessanii ummata sanii jedhanii barsiisanii wanni leenji jedhanii adaamatti sheeyxaanni ol guuraa ooluuf maali daaflos sigal kana barsiisaa jechuudha akka gartee diinni isaanii guddaan ummata kanaa barsiisaa jechuudha isin paartii bakka buutan malee nu bakka buutan malee nuutu aangoo isinii kenna malee ummanni aangoo qaba aangoo isinii kennaa jedhan wallaalaan kana fudhateeti mootummaa bar anaa mana citaa keessa jiru qorqorroo narra ijaarte qorqorroo maal mootummaan sirra ijaarte ummata saamtee qorqorroo ijaarratte saniifuu ummanni keenya dammaqee kafalmachuu qabu kalolachuu qabu si nuti sitti himna wanti diinaa millaan qabdu siin jenne wanti sodaa rabbiin qabdu siin jenne isa dhiisii kana dhiisi sheekotiin dheengadda sodaa rabbii sitti himu jirtu arra horiidanii sirra faarsu jirti ilaalteen gartu sodaa rabbii lagatte aayaata rabbii himuu diddeeti aayaata abiyyi jaalatu ka abiyyi jajjabeessu qofa hadiisa da'iifa hunda fuutee himu jirti jechuudha kan dur da'iifa jettee dhiifte waan abiyyi irraa jaalatu malee waan rabbi irraa jaalatu dhiifteeti waan abiyyi sheeyxaantichi daafloos irraa jaalatu sheekotiin dalagaa jirti sheekotiin dheengadda si dura dhaabbattee si salaachisaa turte manguddoon dheengadda haqa dubbatee odaa jala taa'ee gumaa dubbatee fixaa ture arra walgeerra dhaqeeti abiyyiin gammachiisayee si gale biitti gartee misooma keessa jirti maaliif inni fi waan dur hin beekne harkate si gale iskaallaayidii dur gurraan dhaga'e kana amma keessaa dubra amaaraa kana taphachiisaa oola sheenu viidiyoo sheekotii meeqa waraabbatee harkaa bakaallichi yoo muhaadaraan deema jee xayyaaraan deema makiinaan haftee jirti makiinaan deemuun haftee jirti alikooftar mataa isaanii qaban barka diina rabbii ol qabee barka maarroo ol qabee siin jedhan diina rabbii ka ol qabee qeeroo akkasi dhumte sani warra irricharra biyyee teessan sigale kagartee isaa'u bilisoomsee arrakka inni gartee qeeruma sanuu deebi'ee fixee taafte gaara galtee tun gartee hiriyaata qurxummii akka taatu warra mijjeeyse osoon gartee isin hin ta'in qeeroo dhumte sanii jechuudha har'a isin ummata san kabajaa dhoorkattaniiti osoon haadholeen qeeroo sanii gartee dhumaa jirtu gudeedamaa jirtu obboleettiin qeeroo sanii gudeedamaa jirtu maasha Allah yaa taa'ee isii galee qaalicha dura taa'e qeensiin gartee baayibilli keessa waan abiyyitti itti gammadu laaleeti gartee ummata amantii isaa kanatti himaa jechuudha galee abbootiin gadaa dhiisi gaa maal sattuna abbootiin gadaa maali miti kaadireen abbaan gadaa isii jiraan kaadireen yaatu tun ifiifota sheekotii daraniiti jechuudha isaan wal dorgommiin isaanii abiyyi biratti ana moosii turra jaalatamaadha malee waa'ee ummataa dur dagatanii jechuudha waa'ee ummataa biraa deeman bakka waan ummata jettee ati haasoitu kanarraa quban qaban amma yeroo hin qaban biizinasaaf sheekotiin amma manzaraatun sigale dur masgida dhaabbatanii hadiisa sitti himanii amma yeroo hadiisa sitti himanuu qaban darasoota gartee sanuu sadarkaa isaanitti olaanoo zoon hin taane sadarkaa jala afraffaa fa'arra jiru kana gartee ati salaachisi ummata birriin qabne kana atummaa wajji rakkadhu jedhaniin sigale arra eessa deema isheen araat kiiloo deemu jira sigale biiziidhaan siin jee hay ummata bar zuhrii fi asrii walirra qabee salaatu abiyyi dubbachuu jiru haanee salaata rabbiin salaannu jechuudha sigale ummata akkasiiti sheeka jetteen abdatin ummata kiyya manguddoo akkasii manguddoo biyyaati jetteen abdatin
wanti bitamtee dhumte wanti duraanuu edaan wayyaaneen bituu diddee wayyaaneen nama waa beeku mire nama biyyaas akka dhiiratti nageenyaas buusee addunyaa wajjiinis deemee haasee si gale waa hunda fiduu danda'u. So saniifuu ummanni keenya amma tanafaa sheekotiitu maal ta'e jalziizo sheekotiitu maal ta'e mixirqishoo ta'e jettanii gartee wanni isin if rakkiftanii if cinqitanii hin jirtu jechuudha. Sheekotii ozoon gartee Biraanuu Naggaa taa'ee si gale hijaaba uffattanii hin seentan hijaaba fixxaxxanii mana barnootaan seentan juu usanii tatta'an. Firraa lafa kaaseenaa seera mootummaa qabe nuufi mootummaa waliin kaasuu yaa'an nuufi mootummaa waliin kaasuu yaa'an meeqa eegaa dhiira kijiba kamtu kaa lafa osoo hudduu keessa ibiddi si kaanuun kaatu waan lafa sii jiraa beeyta waan lafa sii jiraa beeyta kaasitaa keessa qophaa'ee taa'u jiru quba qabda nuufi mootummaa waliin kaasuu yaa'an biyya nagee meesii dhiiraa kee lafa salaataa hoggaa biyyi salaatiyee salaatta qushaash so akka waan waa beeytu kanafaa gartee sheekoti jettanii nuuturra sheekaa deero nuti qalbiin teenya rabbi sodaata maallaqa caalaa rabbi sodaana nuti maallaqa bileena meeqa bilgeeduu biraa du'a beeyna si gale warra ifi ilmaan isaanii kun Austraaliyaa ergate kun Ameerikaa ergate akkaan sadarkaa wanti irra jiru kun Dubaay ergate sheekotiin tusigal ijoolleen isaanii ibidda kanan gartu dhumaatii gartee qaallichi woboo duratti ilmaan ichi oofee fixu jiru kan fannoo duratti ichi oofee fixu jiru kan kana ilmaan isaanii hin dandaman ilmaan isaanii kun TV jaarratanii faa Oromoo arrabsan haqaallicha Amiin Biroo sun faa afaan kana mastii godhanii bakka akkana godhatan akka nama seenaa Oromoo beeku akka nama seenaa Oromoo wanta godhuu danda'utti Oromoo faasiitiin xalan ta'an Oromoon bar ummata shinniggaati bar amantiif kutaa fi kanaan addan qoodamnu jee ummata bakka takkatti awwaalame sanii bar sigan so saniifu sheekotiifaa jira jettanii ummanni keenya hin dogoggorina hiccitillee fitti itti himina eenyuutu dura Abiyyi bira geesseen dhaqanii siiman eenyuutu Abiyyi bira jaalatamaan siiman eenyuun Rabbi bira jaalatamaan haftee jirti sigan sheerinni dhugaa dubbatu hundi aangorraa ari'amee jira mee PP keessa laale namni dhugaa dubbatu akka taa'ee kunidha jira bar warri caljeesi jeesu bar warri caljeesi buqqisu waan gartee shayxaantichi gubbaa gaxal ba'e hunda aamiin jee fudhatu akka gaarii sisaamu jira mana jaarrachuu jira sheekotiinis akkasuma sheen lakkii boo haraamii rakko cinqirra ummanni keenya rakkorra jiraajee hundi aangorraa dhiibamee ari'amee masgiidattuu salaatuu sodaateeti mana salaatu jira kunoo kun akka sheeyticha arsii keessa rashanamee sanfaatti rashanamee waraabeessa nyaachifamaa jechuudha mee sheekotiin manzara hafuura baafte isiin gartee ijoollee Suudii taga quuftee gaara keessaa walloltu fa'a tanaaf sagalee taati warra Awurooppatti gartee duufaaf sagalee taati maashaallah gartanii maarree jettee si gale akka nama sagalee namaa ta'uu fakkaatu osoo namni bar ollaa isaatii du'ee namni dhokatee boo'u jiruuti rabbi isin haa sabbarsiisullee kan hin jenne si gale inni warra Awurooppaatii fi warra Suudii fa'aaf sagalee ta'a Allah sheeytichi ummata nama jaalata so ummanni keenya hiccitillee fittitti niminaa sheekotii manzaratti fittitti niminaa ani waan hin beekurraa hin isin himu jira fittitti niminaa akkanaa jettani hoggissi geeysan sigale mee waan takkaan isin himu gaafa dhimmi wadda walaabuu Boorana jalagalee jedhan sani manguddoo fi sheekotii filanii
qaallicha shayxaana kanatti erga wadaltichi jalaa dinnaani abbaa wadalticha dhaynaa jedhanii shayxaanticha kanatti 4 kiiloo dhaga. Carraa san harkatanii propoozaala qopheeffatanii dhufan bakka irraa dachii gaafatan. Wallaahi billah. Warri duraan akkatti abiyyi harkatu dhabe sigale adaamaa hin dachii isinii kenna jeeti waa'ee madda walaa buusan mee haa gabbaanii dubbatanii namni irraa maayyii gaggeessee eenyu Biraanuu Juulatti ergee jechuudha. Biraanuu Juulatti erge beenaati dachii jettaniis Biraanuu Juulaatti wajji xumura jeen inni beeytaa yeroo hunda ifirra dabarsa hoggee ati biraa gabbaate jala dawwalaa bee waan isaan siin jaan san dhagumarra haa itti dhiisii jaan. Fiildi harshaan okkee jaarre aangoo sarraa ka'uun barbaadu. Hoggii manguddoon sheekotiin baaleetu yaa dhuftu tattaa tana anaatu gad dhufee fixaa maarreedha je'eeniiti ka'anii kutanii dachiisaniis hin arganne. Sigale barni salphattee dachiisanii dhabaniiti gaafii ummataatiin ummata biratti illee kabajaa dhabanii wantinis Boorana bahaa jala galtee. Sigale akkasi godha. Duraan itti himani lakkii sheekotii waan san mormitee abadan jette amma kunoo mana salaatti masgiida dhaquu sodaatte. Maaliif sheekotii Qaadiree tanaa guursise milishaa kana guursise. Kana hunda kafide ummanni keenya gartee tokkummaan ummata keenyaa laaffachuu mooraan qabsaa'ota Oromoo gartee haphattee gartee sadarkaa diigamiinsarra gahuudhaatu kana fidee jechuu Oromootiyya mee amala nama amanuu kanaas dhiisa. Namni tokko yoo dhufee waan gaarii haasee ergaan isa duuba jirtu maalii xiinxalaa. Xiinxalaa. Sani ummanni keenya rakkoo gurguddoo keessa jira irra deebuudhaan diyaaspooraan ka'aa hiriira bahaa hayyoonni keenya warra addunyaa kana hunda barreessaa namni beelaan dhumu jira namni dhukkubaan dhumu jira namni gartee piipii manarra diidee qorqorroota akka bitachuun hangam takka ulfaatti immoo. Karaan tolcha jeeti sii galee fooqii diigeeti biqiltuuchi dhaaba sii galee biqiltuuchi dhaaba. Arra fooqii ijaaruu dhiisi qorqorroota akka bituun hangam takka ulfaatti. Ilmaan 15 kana qabateeti muka jala ta'a. Muka jala ta'a akka uummata Gaazaa sanii muka jala ta'a. Sii galee Qaadireen irraan kaayyanne jechuudha. Already isaan garaa isaanii guuttatanii re'eetti tamarratu tana liqimsa re'eetti jirtuu liqimsitii bara Qaadiree. Garaa isaanii garreeti qamisa kana bar dirqiidhaan akka waliif fideeti. Qabdoon tun bar dhukka'uudhaaf akkatti irraachee harkifattee akka dhaabbatti bar dirqii waliin geessaa. Garaa kan ammaa gala re'ee takkatti liqimsa ganama hoolaa tokkotti liqimsa jechuudha. Inni hoolaa liqimsuu fi re'ee liqimsuu dhabuu baanna hiroon kee irraan kaayyan. Ati duute buqqaate jiraatte mootummaa gartee dhimma namaa qabuu miti. Saniifuu uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhageessanii miidiyaas dhageeffatanii ka'uun yeroon isaa ammaa jechuudha. Warri asirra hojii jirru sheer gootanii sagalee uummataa hojii taanu sagalee uummataa kana lafaan baxaabbatu dhaamsa kiyya. Sheenni keessan baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabanya uummata keenyaaf du'aa godha. Rabbi bineensa fidee sheexaana daafloos kararraa deemuun beeyne ka'eessuma isaan beeyne ka'eessuma isaan beeyne. Bar ilmi dhalate tokko eessuma qabaachuu qaba yoo ilma Oromoo kan dhugaa ta'e eessuma abiyyi nama naa fide doolaara 1000 takkaan badhaasan eessuma hin qabu bakka irraa deemuun beeku dhufee amma xalii bira guddate namichi OBN irra bee akkuma ilmoo tiyyatti ilaalaa guddisaa je jaarsachuma qatalee jechuudha. So kana kararraa deemuun beeyne rabbi fideen dura kaa'ee rabbi nurraa kaasu. Oromoon tokkummaan rabbi sababicha rabbi kaase jetteetis harka maratteen taa'e atis kaasuu dandeessa rabbi wajjin naa jabaadha hanga sagantaatti aantu wal agarrutti nagaatti warri